akka seera waldaa keenyaatti namni siraata cuuphaa raawwatee jennaan irbaata qulqullummaa fudhata yoo rakkina addaa qabu ta'e. Sababa ta'eef waan tokko rakkina hin qabu sababa ta'eefi namni kamiyyuu akka inni fudhatuuf hin yamnaa fi garuu amma yaada keessatti fuula waaqayyoo duratti dhiyeessaatii na gargaari waaqayyoo jedha warra harumallee dhageessan na gargaareedha. Harumallee warri dhageessan na gargaareedha. Si gargaara waaqayyo. Eegiddi 7-2-7 fudhachuun irra jiraata. Na gargaareedha. Na gargaareedha. Hallelujah. Si gargaara waaqayyo. Hallelujah. 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 Fuula waaqayyo duratti yerootti dhiyaannee guyyaarraa kana jaalala waaqayyoo ta'ee jennaan lubbuu 17 cuubneeti kan hin dhufne. Lubbuu 17 cuubnee dhufne. Mee waa'ee kanaaf illee waaqayyoo ulfina laadhaamee sirriitti galateeffadhaa waaqayyoo. Innaa isaanii wajjin irbaata qulqulluu fudhachuun barbaachisaa sababa ta'eefi irbaata qulqulluu guyyaadhaa akka fudhannu taasifne jechuudha. Kanaaf hundi keenya irbaata qulqulluu yeroo itti fudhannu ta'a. Irbaata qulqulluu kana kan hin fudhanne akkuma kana dura isinitti himnu nama keessi isaa nagaan taane yookaas cubbuudhaan ani keessi koo cubbuudhaan qabamee jira. Namni duduwwaan dhiisuu danda'a nama kana dhibhifnu. Kanaa achi namni cuuphaan raawwanne hin fudhatu. Namni cuuphaan raawwanne hin fudhatu. Kanaadha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf warri kaanii namoonni cuuphaman miseensa waldaa kanaas kan ta'an namoonni cuuphamtanii jirtan akka keessummaatti illee kan dhuftan waan tokko rakkina hin qabu sababa ta'eef hunuma fudhattu waaqayyo isin gargaaraa of qopheessaa isin jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mubarati rawati waiku dipina fudati akaminda detagaranku yadati sibasagi sibo farno mubarati rawati waiku dipina fudati akaminda detagaranku yadati sibasagi sibo akaminda detagaranku yadati sibasagi sibo Pano Gopalati Rawati Waiko Dipina Fudati Akabinda Gatagaranko Yarati Sibasagi Akabinda Gatagaranko Yarati Sibasagi Vano Gopalati Rawati Waiko Dipina Fudati Akaminda Gatagaranko Yarati Sibasagi Sibo Oh,
Akkuma akkasitti himaa oole irbaata qulqulluudhaan yerootti kadhatamaa jirudha. Namoonni teellaatti ta'ee yoo jiraatan keessaa yaada keessan uffannaa fuula waaqayyoo duratti rakkoo cubbuudhaan ala yoo ta'e irraan kan hafe namoonni tokko fudhachuutu irra jiraata. Namni sirna cuuphaa raawwate hundumtuu fudhachuutu irra jiraata. Rakkoo cubbuu qabu yoo taatan garuu fudhachuu dhiisuu dandeessu. Naan isa kanaadha. Fuula waaqayyoo duratti waaqayyoon kadhadhaa. Sagalee waaqayyoo kan iddoo tokko dubbisaa.